wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Yesuus namoota baay'ee sana argee gaaratti ol ba'e. Erga inni taa'es bartoonni gara isaatti walitti qabaman. Inni barsiisuma kanaan afaan isaa saaqqate. Afaan saaqqate kana ilaala. Tokkoffaa irratti karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an hagammadan mootummaan waaqaa kan isaaniiti. Nama lammaffaan dubbisaa irraa waaqos yaa galatu. Arfaffaa boqonnaa lakkoofsa 4 irra kan jiru jechuukooti. Warri garaan isaanii gadde hagammadan isaan jajjabinaa in argatu. Utuun gaddiin hin jajjabaatu. Marfee kanas fudhataa deemuun gaariidha. Ishi lakkoofsa 5 irra isa jiru. Maal jedhu? Warri garraamiin hagammadan isaan biyya abdachiifamee in argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan hagammadan isaan geessifachuuf jiru. Lallabanni ittiin afaan saaqqateedha. Warri namaaf foon hagammadan isaan ho'a in argatu. Warri yaanni garaa isaanii qullaa'u hagammadan isaan waaqayyoon hin argu. Warra akkamii? Warra maal qullaa'an? Warra caammaa biraandii uffatan? Warra mataa kana fiffilatanii bareedanii waldaa kee ta'an waaqoon argu. Garaan kee miicamne ta'an mataa filachuun gaarummaan qabudha. Gooftaa biratti nama biratti garuu xuruudha. Hin jaallatamta nama biratti. Siqinaan biraandii uffatas xuruudhaan nama biratti gaarii. Okay. Sagaleen irratti dubbadhu kutaa kanadha. Kutaa ani irratti dubbadhu kun immoo wangeelaa Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Walumaa galatti barsiisa gooftaan Yesuus Kiristoos ittiin afaan saaqqate wantoota ammaa kanan isinitti immoo barbaadeen ergan isinitti immoo irratti kadha isuma karrattan kadha. Walumaa gala hundi isaayyuu hagammadaniidhaan xumura. Wanti iddoo gammadanitti hagammadan jedhu kun immoo waan nama gammachiisu miti baay'een isaa hadhaadha. Haala namni keetti gammaduu hin dandeenye keetti hagammadanii jedha. Tokko kan gammadu nama karaa hafuuraatti hiyyeessata ta'e hagammadan isuma turree godhadhaa. Waan ganama himne waaree booda hin argannu waan ta'eef. Karaa hafuuraa hiyyeessota warri ta'an amma qabeenya baay'ee qabna. Qabeenyi nuyi baay'ee qabnu iddootti nu fayyadu qaba. Qabeenya qabnu keessaa qabna ga'eerannee kan nuyi dhiisuu hin dandeenya waan hafuuraati. Sababni isaa otuun beelayin otuun dheebotin hafuurri waaqayyo nyaata gara kee hin fidu. Nageera quufeera warri jedhan as hin jiran. Tarii immoo warri as keessa quufeera nageeradhanii ta'an lallabi nageera, faarfannaan nageera, raajummaan nageera, kadhannaan nageeradhanii warri ta'an bitamtoota yookiin firoottan yookiin obbolaa yookiin sanyii yookiin maamiltoota seexanaatii ennee dabarra. Sababni isaa qulqulluun kiristiyaana ta'e qulqulluun Kiristoos ijoolleen Kiristoosiin hordofan yeroo hundumaa har'a si argeeran jedhan ganamaa galgalaa arguu barbaadu hafuura kana. Waaree arguu barbaadu. Sekendi arguu barbaadu. Harka kee jedhu ulfina isaaniin eeggatan ulfina waaqayyoo eegu. Hamma ulfina keenyaaf boonyu ulfina waaqayyoo boonyee hin beeknu. Ulfina qobbade maqaa qobbadeenna malee maqaa waaqayyootu badaa. Maqaa waaqayyoon irratti dhaamaa. Ulfina waaqayyootu qamannee cinqii kanaan qabdu baay'eessa ofii nyaannan. Ani anaaf taanaan maal lagalcheen iddoo hafuuraatti yeroo hunduma warra beelaanii warra dheebotan beeka waaqayyo. Nama hamma kanatti faarfattee yeroo namni 2-3 tuqamu nama beelee duwwaa tuqame hin beelofne inni kaan haguuttateera. Bakka naageera hidhee taa'e. Hamma kan lallabame amma kan sagalee waaqa dubbatame nama 3-4 tuqama. Alleluuyaa hidhee gala nama 3-4. Geessifate inni kaan nagaadheera. Akka nama hiddiri maqaa waachuu dhaqeetti sanbanni sanbata waan ta'eef hordoftoota sanbat dambanyaa waldaa kee fuul taa'e. Sambat dambanya. Eessaadha waldaan naqa. Maal hojii mana oolu qaba. Wayyaa kalee miija. Maa hojii mana olaaree. Na dabbara mana yoon oolu. Akkas
dheebotaa fi beelaame dafii argata hafuurri Waaqayyo. Dafii dhaqee itti bu'a. Dhimma meerka hafuurrum totuun geessifatin nagaa siin jeche kun sirraa jabu. Eessa keesse nagaan ikkoo gaafa Kiristoos bira gaaniidha. Nagee nagaa bas bakka. Nugee bakka. Eessatti Kiristoos biratti nugaa. Beekumsi kee macarrashaa itti dabaluu yoo ta'u malee isa dhumaa beekumsi kee guddinni kee dubbannaan kee paasterummaan kee piroofeesarummaan kee dooktireetiin kee Kiristoosin bira gee dhaabata. Kiristoosin booda guddinni hin jiru. Hamma isaatti guddan qumatii ketachoo ol ka'a miti. Ol eessumatti anna qaabbee saba kana. Waaqayyo garuu ganama kana waan ati itti bu'aa jirtu sana si gammachiiseen gad si dhiisa. Sti mataa keeraas inni ma'anaa jedhime kan kootee dubbadhu kaayi. Karaa hafuuraa hiyyeessota warri ta'an maala ta'an hagammadan mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti jedha. Namni guuttate waan biraan barbaada. Guutuudha ennaa waan biraan hin iyyaafatu iyyaafannaa biraa san barbaadu jechuudhumaam. Walumaa galatti. Warri garaan isaanii gadde hagammadanii isaan jajjabina hin argatu jedha. Wanta irratti dubbachuu barbaadu warri garraamonni gammadanii isaan biyya isaa abdachiifame hin argatu jedha laa. Waan abdachiifame baay'ee isaa argachuu kan namneef haxxummaadhaan Kiristoosiin duukaa bu'an. Warri abshaalummaan haxxummaadhaan biyya kanaanii abdatanii ba'an. Shira garaa isaanii keera. Haxxummaa baatanii kanaanitti deemu. Otuu isaan achiin ga'e gara lafa gargar qabeetti naqe. Haxxeen galman ga'u. Abshaalli dafee milkaa'u. Garraamiirran tura garuu milkaa'a. Garraamiirra rakkina tura. Garraamotarra dhukkubat tura yeroo baay'ee. Harrabsoo tura. Garuu biyya abdachiifame manuma isaa. Akka qabaate akka edhaadee. Abshaalummaan baashineedhaanii. Garraamii ta'eedhaanii. Isa Waaqayyo si abdachiise. Laphee qulqulluudhaan naxxaa'eedhaanii. Amma uffata irratti xiyyeeffannu, amma suufi irratti xiyyeeffannu, amma rifeensa irratti xiyyeeffannu, laphee irratti xiyyeeffanne yoona sin jiru. Ilaa baay'een kee kaatee dhaabattu yeroon kana lallabu. Uffata irratti xiyyeeffattan. Lapheen gana waldaatti deeqa 34 sarjerii gala. Waldaatti sarjerii gootu. Gana sarjeriin gochaa jedhanam. Lapheen baay'ee sarjerii irra hiram. Opereeshin taakee gadi beekti kana qoosaatti hin ka'u. Qoosaatti hin ka'u. Qulqulluudhaa uffanni koo jennee amma naannofnu akkamna lapheen kootu enne maal ta'a dhugaa walitti himnee walgashii nakaa akkasumatti walitti himnaam akkasumaan firoota koo laamee amma mastaatirra jettan sana la gaariidhaa min cubbuu dachaan jiru hammuma saname yoo xinnate deeqa 20 deeqa 30 mastaatii fudda dhaabattanii namoonni keessumaa ijoolleen shamarranii immoo erga waldaa ga'uu fedhanii manatti faa deebi'ee ilaala. Inni irraan fadhiisa ilaala. Jedhanii deebi'u deeqa 30. Erga waldaa bira keessan obboleetti akkasiin qabaman. Dhugaa Waaqayyo baharri waldaatti erga ol galteeti bilbila fuutee akkas goote Yesuus Kiristoos itti manatti deebiti. Ganaanatti rifeensa xiqqoos akkas jala baasuu barbaaddeetu gadi butate. Manatti sirreeffattee dhufte. Otuu isa Waaqoo barbaadu manatti sirreessitee dhufte asitti walitti dhukkubsinu. Fudhaa ishee kanas. Taarikiidhumaa. Meerka keessan ol qabaa garuu iddoo sana inuma dhatta. Garraamii ta'e. Harka kee ol qabammas raajiin siidhaachi lafa Waaqayyoo siin jedhee inuma dhatta. Abshaalummaa dhiisi. Garraamummaa jedha kan warri garraamiitu iddoo abdachiifame dhaquudha. Waaqayyo abdachiiseera saba Israa'eliin. Abdiin Waaqayyo abdachiisu dhugaa kan namaas soba malee. Waan gaarii irra dhaabatu waan namni si abdachiisu yookiin dhugaa ta'a yookiin soba ta'a. Yookiin godha yookiin godha. Boo'icha nama baay'ee qabna miidhama nama baay'ee qabna waan ta'eef hojii si jalqabsi haa kottu siin jedhee nama kotta sitti waa si eegalchiisa siin si laabate nama dinaariin namni iddoo dubbatan jiru Waaqayyo qofa malee. Kanaafi warri garraamonna gammadafee fixa ishee kana. Ishi namni waan qajeelaa akka midhaanii beela'an akka maalii waan utuma waan kun sirra ta'e jedhu namoota tokko sitti tolu. Kun boolla buusee xaxaamoo waan kanarraa kuffisee warra jedhanii lafa gargar qabeetti naqee gaaf tokko. Akkasi. Kun boolla buusee nama kana waan gaarii beela'u beela waan gaarii akka midhaanii warra beela'an
Maalu yooma waan gaarii nyaadha. Yooma waan gaarii sirraa arga. Yooma hojii gaarii sirraa arga. Yooma waan gaarii warra beelaan. Ha gammadaniidha. Dhaggeeffadha warra gammadee sitti mara. Lammaffaarratti akka bishaanii dheebota na gammadanii jedheeti warri namaaf waan agammadanii maal arga isaan immoo maal argatu? Isaanoo argatu. Isaanoo argatu. Amma gaastii namoonni tokko jirulaa waan kana irratti namoota baay'ee jira. Gaafa ofii rakkatan birmannaa barbaadu. Baay'ee akka to'ituuf akkati barbaaddu. Guyyaa tokko siin bilbiluu maannaa bilbiluu iddee siin jedha. Guyyaa tokko bilbilee rakkina akka siin gaafatu maalirra jirta siin jedhu. Gaafa karaa irratti arga maali ana gattu bilbilee maannaan bilbiltu. Maali hojii kana maannan gargaarri. Maali bullata kanatti maana biraan dhaabbanni. Otuu namaa hin hooyin oo argachuun hin jiru. Nama namaaf hoo waaqayyo nama ho'uuf kaasa. Eeyyee. Warri namaaf ho'an agammadan isaan ho'a hin argatu. Waliigala warri yaanni garaa isaanii qullaa agammadan isaan waaqayyoon hin argu. Warri nagaa buusan agammadan isaan ijoollee waaqayyoo jedhamu. Jedha. Ilaa. Waan kana lamaan walitti dhee dubbachuun barbaada. Tokko warri nagaa buusan agammadan. Warri nagaa buusan ijoollee eenyuuti? Ijoollee waaqayyoo jedhamu. Warri goolii kaasan gaa beekamaadha garaa garaa. Ijoollee abaluu jechuun danda'a beekamaadha isaa waan ta'eef. Nagaa buufta taanaan iddoo jirtutti nama nagaa buustu taanaan bakka jiru mucaa waaqayyooti hin beekamtu. Hin naqqaama. Nagaa buufta. Utuu si lolan ni dhiifta taanaan. Utuu si arrabsa ni dhiifta taanaan. Otuu namni sitti darbuu dhiifta taanaan mucaa eenyuuti mucaa baluu mucaa eenyuuti jechuun gaafatu mucaa waaqayyooti dhiisee darba taanaan gowwaa nan itti arrabsitee bira hin darbin nama waa dhiisa. Isa jedhameen godhaa jiraanne nama waan beennee nan hin jedhin isa jedhameen gochaa jira waan ta'eef warri nagaa buusan hagammadan isaan ijoollee waaqayyoon jedhamu jedha. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman qajeelummaaf jennee ari'atamna miti amma dhaloonni kun qajeelummaa ari'ata malee. Baay'een keenya qajeelummaaf ari'atamaa jiru. Qajeelummaaf ari'atamuun baay'inaan persentii xinnoon jira hin jira garuu baay'ee miti. Amma nam dhaloota waan qajeelaa ari'atuudha. Waan qajeelaatu ari'ame. Isteejii irraa jalqabee hamma isa goodaatti. Biiroo guddaatti jalqabee hamma biiroo isa goodaatti. Sadarkaa isa guddaatti jalqabee hamma sadarkaa isa xiqqaatti. Waan qajeelaatu ari'ame. Abaqii waan baay'eetti hundi keenya waan ittiin afarsinu baannee dhaaban. Otuu afarsinu waan nuyi sanyiin fidatu inni warri kunne. Isiniin galu jengu yaada na dhugaa buutamman. Otuu kosii kana baafnu otuu jennu isa qajeelaa rukunneen jedhu. Yesuus waaqayyo isaa ifatu waan nuyi jechaa turre fira keenyaadha. Waaqayyo isaa ifatu waan nuyi jechaa turre haadha firaadha. Maatiidhaadha.